Boqonnaa afur himoota walqixaa sararawaa kan jedhu shaaptarii kana jalatti waliin ilaalla. Egaa boqonnaa kanatti jalatti waa'ee himoota wal caalmaa sararawaa karaa salphaa fi ifa ta'een akkasumas ammoo karaa sirriitti hubachuu dandeessaniin kan waliin ilaallu ta'a kallattumaan gara barumsa keenya. Faayidaa jijjiiramoonni foormullaa keessatti qabanii jedha. Egaa barattoota asitti wanti isin hubattan tokko jijjiiramoota jechuun hoo maal jechuudha? Akkasumas ammoo foormullaa jechuun hoo maal jechuudha kan jedhu kan waliin ilaallu jechuudha. Foormullaan seera aljeebraa hamaammata ittiin argatanidha. Foormullaan hima jijjiiramoota lama yookaan isaa olii wal qabsiisudha. Egaa barattoota asitti wanti hubachuu qabdan tokko aljeebraa jechuun afaan herreegaati yookaan ammoo afaan herreegaa ta'e yookaan ammoo karaa lakkoofsota garaagaraa ittiin soqanii maal fayyadamuudhaan qubeewwan fayyadamuudhaan yookaan ammoo qubeewwan garaagaraa fayyadamanii karaa herreega tokko ittiin hojjetan seerri herreega ittiin hojjetan maal jedhama? Aljeebrik ekspreeshin yookaan ammoo aljeebraa jedhama jechuudha. Akkasumas ammoo jijjiiramaa jechuun qubee kamuun ta'uu ni danda'a. Jijjiiramaa jechuun qubee kamuu ni danda'a. Tarii haadhaa hanga qubee zaa jiran qubeewwan kana iddoo lakkoofsaa yookaan ammoo iddoo waan tokkoo buusnee yoggaa dubbannu jijjiiramaa jedhama. Akkasumas ammoo foormullaa jechuun adeemsa qubeewwan kana yookaan ammoo qubeewwan lamaan kana yookaan ammoo qubeewwan haadhaa hanga zaa jiran kana wal quunnamsiisee yookaan ammoo bakka tokkotti wal qabsiisee waan tokko ibsu foormullaa jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf vaantuni saffisni yookaan vaan qixxee ta'aa saa irra taati yoo jennu kuni waliigala isaa foormullaadha. Foormullaa vaa maal inni saa irra taati. Garuu ammoo jijjiirama isaan nu jennuun maal inni vaa saa itself ta'a. Qubeewwan kunniin maal inni jijjiiramtoota jennaan. Garuu ammoo maal jedhasitti foormullaan hima jijjiiramoota lama yookaan isaa ol wal qabsiisudha. Kanaafuu foormullaan kun maal inni vaan qixxee ta'aa saa irra taate jechuun maal inni himoota kana lamaan wal qabsiise. Kanaafuu eddana himoonni lamaan kun wal qabatan foormullaa jedhaman kun waliin isaa bakka tokkotti. Garuu ammoo qubeewwan wal qabatu sunniin yookaan ammoo isaan wal qabata sunniin maal jedhamu? Jijjiiramtoota jedhamu jechuudha. Karaa saniin hubachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf bal'ina eeriyaa jechuudha. Bal'ina naannawa jechuun ammoo geengoo naannawa isaa jechuun naannawa geengoo tokko osoo ta'e naannawa jechuun suuraa isaa jechuudha. Armaan gadii barbaaduuf foormullaa fayyadamuu dandeenya. Foormullaa fayyadamuu dandeenya jedha. Fakkeenyaaf barattoota bal'ina reektaangilii tokko yoo suquu barbaanne yookaan ammoo barbaaduu barbaanne suquu jechuun iddoo garaagaraatti garaagarummaa qabanii yoo barbaaduu barbaanne asii oleen maal inni hin jirti? Oleen keenya hin jirti. Akkasumas ammoo dalgeen hin jirti. Kanaafuu bal'ina reektaangilii suquu yoo barbaanne olee baay'isuu dalgee height times width akkuma jennu jechuudha. Kanaafuu leengizii baay'isuu widdisii maal inni foormullaa reektaangilii tokkoon nu kenna. Egaa asitti immoo wanti isin hubachuu qabdan tokko foormullaan kam inni jijjiiramaan kam inni jettan foormullaan reektaangilii maal inni leengizii baay'isuu widdisiiti. Leengizii fi widdisiin kophaa isaanitti maal jedhamu? Maal jedhamu barattoota naaf deebisaa mee? Jijjiiramtoota jedhamu. Jijjiiramtoota. Garuu ammoo leengizii baay'isuu widdisii maal foormullaadha. Foormullaa maal nu kennu? Foormullaa bal'ina yookaan ammoo eeriyaa reektaangilii kanaa kan nu kennudha. Kanaafuu qubeewwan kunniin laantuni kophaa isheetitti waantuni aantun maal jedhamanii jijjiiramtoota. Garuu ammoo aan qixxee ta'aa laa baay'isuu waati jechuun keenya maal jechuu barbaanneti? Foormullaa aati jechuudha. Foormullaadha kun akkanatti. Garuu ammoo qubeewwan sun maal inni? Qubeewwan maal inni barattoota? Jijjiiramtoota. Akkasumas ammoo naannawa isaa suquu barbaanne naannofti reektaangilii kanaa reektaangiliin kun hin jira. Naannawa isaa suquu barbaanne naannoftuun haadhaan bakka buusnee naannonni tun qixxee ta'aa ishee tana ida'uu ishee tanaa laa ida'uu laa ida'uu waa ida'uu
waati. Laa ida'uu laa lama laadha. Waa ida'uu waa immoo maa inni lama waadha. Kanaafuu maal godhe foormullaa kana barattoota? Foormullaadhuma kana lamaa isaanii kophaatti fudhateeti lama laa ida'uu waan qixxee ta'aa lama laa ida'uu lama waatii jechuudha. Garaagarummaa tokko hin qabu. Kanaafuu akkas godheetoo foormullaa reektaangilii yookaan ammoo naannawa reektaangilii soquu dandeenya jechuudha bifa kanaan. So that is the key. Kanaafuu as keessatti laafi waan jijjiiramtoota hoggaa jedhaman laa lama laa ida'uu lama waa ammoo maa inni foormullaa naannawa reektaangilii tokkooti jechuudha. Ammoo tiraapizeemii hoggaa ilaallu tiraapizeemiin illee eeriyaan isaa yookaan ammoo itu naannofti isaa maa inni tokko lammaffaa beezii dheerina rogaa jechuun dandeessu. Ida'uu dheerina roga lammaffaati. Kanaafuu ida'uu heeyitiiti yookaan ammoo itu olee isaati jechuudha. Kanaafuu kun akkana jira. Kanaafuu kun bakka tokkotti foormullaa jedhama. Walitti hidhamiinsa jijjiiramtoota waan ta'eefu. Garuu ammoo tokkoon isaanii ba'an tokkoffaan haan maal jedhamu jijjiiramtoota jedhamu jechuudha. Kanaafuu akkasitti qabachuu hin dandeessan. Kanaafuu area of trapezium is equals to 1/2 b1 plus b2 times 8 jettanii ibsuu hin dandeessu jechuudha. Eriyaan yookaan ammoo bal'inni tiraapizeemii tokkoo qixxee ta'a tokko lammaffaa baa tokkoffaa ida'uu baa lammaffaa baay'isuu heeyitii yookaan ammoo olee isaa jettanii beekuu hin dandeessu jechuudha. Ittaan sun ammoo naannawa tiraapizeemii yoo argachuu barbaaddan aabaa ida'uu baacaa ida'uu aadaa ida'uu caadaati. Kana jechuun aabaa ida'uu baacaa ida'uu caadaa caa ida'uu jettanii too beekuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu kuni garaagarummaa foormullaa fi jijjiiramaa nutti argisiisuu barbaadeeti. Amma I hope yookaan ammoo itu garaagarummaa jijjiiramaa fi foormullaa hubattanii qabattan jedhee abdii guddaan qaba. Kanaafuu akkasitti hubachuu hin dandeessu jechuudha. Inni kan itti aanu ammoo itu geengoodha. Geengoon akkuma beeknu eeriyaan ishii yookaan ammoo bal'inni geengoo tokkoo qixxee ta'a maalinni paa irraa iskuweerii yookaan ammoo raadiyeesii iskuweerii. Kanaafuu as keessatti paaraa iskuweeriin kun maalinni wal qabatee jira jijjiiramtoota lamaanii. Kanaafuu paaraa iskuweeriin maalinni foormullaa bal'ina geengooti. Garuu ammoo itu raafi maalinni jijjiiramtoota hin jijjiiramu. That's the key kana pointing. Akkasumas ammoo naannawni yookaan ammoo itu naannofti geengoo tokkoo maalinni 2 paa r yookaan ammoo 2 paa raadhaa jechuudha. Fakkeenya kan yaa hojjennu barattoota tarii fakkeenya kanarratti sirriitti kan ifa isinii ta'u jedheen abdii qaba. Kanaafuu fakkeenya kana ilaallee too asitti waan baay'ee kan salphisnu ta'a jechuudha. I'm sorry dhiifama. Okay yoggaa example kana waggaa ilaallu maal jedha firii ibsamoota aljeebraa gatiiwwan jijjiiramoonni isaanii kennamaniin shallagii jedha. Gatiin isaanii nuuf kennamee jira ka. Afur xaa hir'isuu yaa qixxee ta'a meeqa jennaan? Afur xaammaan gatiin xaa keenyaa meeqa? 2 bakka xaa tana maal goona? 2 galchina. Afur baay'isuu 2 hir'isuu yaan keenya hoo meeqa? 3. I'm sorry 3. Kanaafuu meeqa kuni? Asitti kun 8. 8 hir'isuu 3 hoo meeqa? 5 ta'a jechuudha. Kun akkana gootanii shallagachuu ni dandeessu jechuudha barattoota. Kun isin dhiba jedhee abdii hin qabu. Baay'ee salphaadha. Kanaafuu akkasitti beekaa jechuudha. Asitti ammoo 7 baay'isuu gatiin xaa meeqa asitti? 4. 7 baay'isuu 4 ida'uu asitti gatiin yaa keenya meeqa? As buusachuuf 2 baay'isuu 1 iskuweerii jettaniin. Kanaafuu 24 ida'uu 2 ta'a 1 iskuweeriin 1 waan ta'eef. Kanaafuu gatiin keenya meeqa ta'a? 24 osoo hin taane asitti 7 baay'isuu 4 28. 28 ida'uu 2 ammoo itu maanni 28 ida'uu 2 qixxee ta'a 30 ta'a jechuudha deebiin keenya. Kanaafuu akkasitti
shallaguu ni dandeessu jechuudha. Tariin ulfaata jedheetu abdiin qabu. Akkasumas ammoo exercise kana waliin hojjennaa yookaan ammoo gilgaala kana garuu ammoo barattoota san durattu eegala irraa eegaltanii hanga yeroo kanatti kan laalaa turtan tarii viidiyoo yookaan ammoo barumsi kun isinitti tolee ta'a yookaan ammoo isinitti tolee ta'a. Garuu ammoo please subscribe godha. Subscribe godhamaa too hin jiru chaanaalichi maaliif akka ta'e naa galaa too hin jiru. Barattoonni hin laalu garuu ammoo itu subscribe hin jiru. Commentiin hin jiru. Laayikiin hin jiru. Waliif sheerii godhuun hin jiru. Kun immoo maaf akka ta'aa jiru naa galaa too hin jiru. Kanaafuu please subscribe, commentii fi laayikii naaf barreessaa. Waan sirreessuu qabu nan sirreessa. Akkasumas ammoo itu waan kiipoo kan ammoo waan itti fufsiisuu qabu tokko itti fufsiisa. Akkasumattan isinii fufa. Kanaafuu jajjabaadhaa jechuu keessan hin raaffatinaa isiniin jechuun barbaada. Amee gilgaala tana hojjennu waliin. Egaa gilgaalli tun maal inni? Gatii aan nuuf kenname, gatii baanis nuuf kenname, gatii caanis nuuf kenname, gatii daanis nuuf kenname, gatii eenis nuuf kenname. Asitti maal goona? Iddoo tana gatii baatana iddoo tana galchinee waliin baay'isna jechuudha. Kanaafuu 5 baay'isuu gatiin baa meeqa? 5ti. Qixxeetaa meeqa? 25 jechuudha kan gaafii. Kan gaafii tokkoffaa maa inni 25. Kan gaafii lammaffaa ammoo itu maa inni 2 baay'isuu a jechuun 3 baay'isuu baa jechuun ammoo 5 2 baay'isuu 3 baay'isuu 5ti. Kun meeqa ta'aree barattoota? 30 ta'a ka. 30 ta'a jechuudha deebiin keenya. Kan kanaa 25. Kan kanaa 30. Maaf akka ta'e natti himaa. Komentii jalattis naa barreessaa. Itti aansuudhaan ammoo ammallee a ida'u e jedha. Aan meeqa? 3. 3 ida'u meeqati? 0ti. 3 ida'u 0 meeqa ta'a? 3 jechuudha. Asitti ammoo 2a. 2a meeqa? 10 jechuudha. Aan keenya sorry 2a jechuun 6. 6 hir'isuu 6 ammoo itu daan keenya meeqa? 7. Kanaafuu 6 ida'u hir'isuu 7 jechuun meeqa? Negatiiva takka jechuudha. Kanaafuu akkasitti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha dhugaan sitti hima. Herreegni immoo harka irra oofuu barbaada. Harka irra oofuu keessan hin dagatinaa. Sababni isaatis egaa waan tokko nan baradheettanii barachaatu jirtanii gadi fageenyaan harka irra oofa. Herreegni harka yoo irra oofne tarii isinitti cimuu danda'a. Kanaafuu akka isinitti hin cimneefuu maal godhuu qabdanii? Harka irra oofuu qabdanii. Tarii viidiyoo dhaggeeffachuu shaggaadha. Garuu ammoo itu viidiyoo waggaa dhaggeeffattan akka waan fiilmii dhaggeeffattanii wayiitti akka hin dhaggeeffanneen isin akeekkachiisuu barbaada. Gaafii lammaffaa kana yaa hojjennu. Gaafii lammaffaa kana waggaa hojjennu gatii raasoo qaadha jedha. Amma foormulaa kanarratti caa jijjiiramaan caan qixxee ta'a 2 paa raati yoo nuun jedhe gatii raasoo nuun jedhe yoo nuun jedhe raan keenya qixxee ta'a maal goona? Irra 2 paa. Irra 2 paa. Kanaafuu gatii irraan keenya qixxee ta'a inni caa irra 2 paa jettanii deebisuu hin dandeessu jechuudha. Irra deebi'aa yaala isinillee. Akkasumas ammoo itu faan qixxee ta'a maa'aadha osoo jettanii faan qixxee ta'a maa baay'isuu aati. Gatii aasoo qaasoo nuun jedhanii maal goona? Irra maa aan keenya qixxee ta'a maal inni faa irra maati jechuudha. Kanaafuu maaluma godhuudha? Irra gootaniitu argachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu baay'ee salphaadha barattoota. Kanaafuu gatiin baan ammoo maal inni? Baan qixxee ta'a saa irra taati jechuun maal inni? Kan akkam gootanii yoo barbaaddan gatii isaa yoo soquu barbaaddan kirikiroosii akkasitti baay'istan. Kirikiroosii yoo baay'istan maal gootanii? Vaataa argattu. Kanaafuu saan keenya qixxee ta'a vaa baay'isuu ta'a gootanii argachuu hin dandeessu jechuudha. Kirikiroosii yoo baay'istan bifa kanaan hin argattu jechuudha. Itti aansuun ammoo itu gatii daan immoo itu gaafiin daan maal jedhaa? Aan qixxee ta'a tokko jala lammaffaa baa baay'isuu haati isiniin jedha. Gatii haa keenya soqna. Tokkoffaa maal gootanii? Kirikiroosii baay'istan ammallee. Kirikiroosii waliin baay'istan. Kanaafuu baahaan qixxee ta'a 2 arganna. Kana gatii haa keenya argachuuf irra baa
irra baa jennaan jechuudha. Kanaafuu baa fi baa waliin ajjeesnee maal goona? Haan keenya qixxee ta'a. Haan keenya qixxee ta'a maal ta'a? Lama A irra baa ta'a jechuudha. Haan keenya meeqa ta'a? Lama A irra baa ta'a jechuudha. Deebi'oo sanitti barreessu. Lama A irra baa. Asitti ammoo itumaa inni isaan keenya qixxee ta'a baa baay'isuu ta'a. Asitti ammoo ituraan keenya maal inni caa irra lama paa. Gatiin A keenya ammoo meeqa ta'a? Paa irra maa ta'a jechuudha. Kanaafuu akkasitti qabachuu ni dandeessu jechuudha. Kanarraan ammoo kan hafe yeroo yookaan ammoo itu paartii dhufu keessatti 4 qabxii 1 2 jijjiiramoota tarmoota fi ibsamoota aljeebraa kan waliin ilaallu ta'a. Hagoona eegana hubattanii yookaan ammoo hagoona kan wajjin turtaniif baay'een isin galateeffadha. Isinillee waggaa viidiyoon kun isinitti tole koomentii irratti galatoomii jechuu keessan hin dagatinaa. Galatoomii nuuf jajjabaadhu jedhaa. Anis isiniifan jajjabaadha. Tarii yoggaa jechama kana beektanii amma asirratti gatiiwwan kanniin sirriitti jijjiiramaan kaminni foormulaan kaminni kan jedhu sirriitti beekuu qabdanii. Jijjiiramaan kaminni foormulaan kaminni jijjiiramaan maalinni foormulaan maalinni aljeebraa jechuun hoo maalinni waan jedhu sirriitti gaafii of gaafachaa barsiisaa keessanis gaafachaa beekuu qabuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf immoo kanarraan immoo kan hafe nallee koomentii jalaan na gaafachuu hin dandeessanii. Kanaafuu jajjabaadhaa. Anis isinifan jajjabaadhaa. Sabiskiraayibii, laayikii fi koomentii naaf barreessu tasumaan hin irraanfatinaa. Galatoomaa nagaan tura.